raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisa Annaabasaa Waaqjiraati. Manni murtii wayyaanee dhaddachi lidataa Oromoota galmee Mahammad Aammee fa'aa jalatti himataman irratti murtii dabaa dabarse. Oduun nu ga'e akka ibsutti manni murtii wayyaanee kun caamsaa 18 bara 2018 hidhamtoota Oromoo 5 irratti murtii dabaa kan waggoota 12 guutu dabarseera. Akka kanaan Mahammad Aammee hidhaa murtii ganna 12, Gollicha Boruu hidhaa murtii ganna 12, Ramadaan Abdoo hidhaa ganna 12, Lalisaa Gaaddisaa hidhaa ganna 12 fi Sanbateenis hidhaa ganna 12 akka adabaman murtaa'eera. Qabsaa'ota Oromoo kunneen irratti murtiin darbe murtii dabaa fi gabroonfataa ta'uu kan eeran maddeen keenya uummanni Oromoo keessaaf alaan hidda gabrummaa uummata Oromoo hidhee raarsaa jiru kana ciruu irratti akka hojjetan waamicha sabummaa dabarsaniiru. Hojii gaggeessaa warshaa simmintoo Daangotee Diib Kamaaraa fi Waayillan hojii isaanii waliin turan 2 roobii darbe ajjeefamuun walqabatee wayyaanee keessatti wal jeequmsi ka'aa akka jiru dhaga'ame. Kamaaraan lammiiwwan Itoophiyaa 2 waliin warshaa aanaa Adaa Bargaa keessa jirurraa gara Finfinnee otoo imalaa jiranii hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefaman. Oduun nu ga'e akka ibsutti immoo ajjeechaa kanaan kan walqabate humnoonni tikaa wayyaanee wal jeequtti jiran. Keessaayyuu ajjechaa kana keessaa kanneen harka qaban kanneen mootummaaf caasaa wayyaanee keessatti fayyadamoo ta'an jedhama jira. Haa ta'uti haga yoonaatti qaamni ifatti ajjechaa kana raawwate biraan gaamne. Mootummaan Abiy Ahimad du'aa dhaqqabeef gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Kana malees kanneen gocha kana raawwatan seeratti dhiyeessa jechuun ibsee jira. Jiraattonni naannoo balaan kun itti dhaqqabe jiran akka VOA'dhaaf himanitti seera labsii muddamaa jalatti hidhataan jiraachuu danda'u kan mootummaa qofaadha. Godina Shawaa Lixaa Cinnii keessatti waggoota 3 darbaniif mormiin uummataa wayita gaggeeffamaa turetti ajjechaaf hidhaan hamaayyuu wayita ga'aa turetti ajjechaan akkasii uummataanis ta'e qeerroon gaggeeffame akka hin turrellee jiraattonni kun himaniiru. Dhaabbati fayyaa addunyaa tamsa'ina Eboolaa Koongoo keessatti dabalaa jiru ilaalchisee wal ga'uudhaaf akka jiru dhaga'ame. Dhimma kanarrattis dhaabbatichi marii ariifachiisaa gaggeessuuf jira jedha BBC'n. Akka BBC'n ibsetti sadarkaa idil addunyaatti of eeggannoo fayyaa hawaasaa tattamaa labsuun yoo barbaachises akka murtaa'u beekameera. Weerara Eboolaa ammaa kana yoo xinnaate namoonni 45 akka qabaman himamaa jira. Isaan keessaa namoonni 25 lubbuun isaanii darbuun dhaga'ameera. Balaa xiyyaaraa Kuubaatti mudateen namoonni 100 ol lubbuu isaanii dhabanii jiru. Xiyyaarichi namoota 110 fe'ee imalaa kan ture immoo ta'u isaan keessaa namoonni 3 lubbuudhaan akka bararaman beekameera. Xiyyaarri namoota 110 fe'ee imalaa ture Boeing 737-201 kun dhiyeenya buufata xiyyaara Avaanaatti kufee caccabe. Namoonni 3 lubbuudhaan ba'an dubartoota yommuu ta'an miidhaan cimaallee irra ga'uun beekameera. Xiyyaarri umurii waggaa 40 qabu kun imaltoota 104 fi garee balalii keessa kan jiran 6 fe'ee imalaa ture. Balaa sana booda Kuubaan guyyoota gaddaa biyyoolessaa 2 labsitee jirti. Ka'umsi balaa kana haga ammaatti hin beekamne qoratamuutti akka jiru himameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa.
Torbanni sineebbisaa qabatanii haga kabadaa jiruuf jireenya kabadaa irratti abbayyaataa hammaaraan isin hin fedhin jalaan abbayyaataa dhugaan isin hin maddisiin handoodee kormataa bonaaf ganna lalisaa goraa gurraachataa ulfaataa jiraadhaa ji'a goobanaa ta'aa biyya hundaatti ifaa fayyaa nagaa ta'aa horaa lalisaa lalisaa. Wanjatani re karramena damma sangat banda makkada ke sangat wae gara ko ke samme ke koden kolol ya borangat kolol ya borangat tamache te bagutti tururu jagara ko otama yeronge sutti tamma yeronge sut inni chamali potum o barati baumale tilmamo male ke shum ot maka bara umale ya jolle bandera kan gurra ba bandera kan gurra ba bandera kan gurra ba bandera kan gurra ba bandera alkani buya jore e bomati kona kore e labana senu nabe ya jolle jalabo otbo malina kabe tbo malina kabe Nangome matabu sen tarida nabo besen tarida nabo bes Kore de debe etaka michira bunyo odide natti debe etaka michima gudong oja jole se jalafo ya jole se jalafo Ibe kam kalonke migirke etidunke sundarike targanan chalanya chung odam nan challe sabulu Mamata ko odia do cima tu jirang at kita mangara ko bore forma tu jirang at ko nyuko cima detan kupi garai kabang kuning et kati sambake kuting et balwa semba sapene tarba de derat odin dinare alen et kabba ko tiduri et garam ko gudaya da dubadu kaya turi Kayade nagamam adgata yati safarum odina firako bare turkayet wakarum odgo bare felu yadam adabe lesu yada hari garati bate tamayomi tanad arbasam buki daleng et puram bukani daleng et bukani ilma bora jago amna daleng et jaman dam wargata nafsari kabat anarasman nere sang asabako sang nere sang ya jamaya lelisa sifana garu jada sifana gau jada Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya waarii marii har'aa keessatti marii kanaan dura waldaan hawaasa Oromoo Melbourne keessatti addaddummaa umurii dhalootaa gidduu jiru irratti gaafa ebela 28 bara 2018 dhiyeessee ture irratti barnoota kenname keessaa mata duree tokko qabannee dhiyaanneerra. Guyyaa kana mariin qophaa'ee ijoon dubbii isaa addaddummaa umurii dhalootaa gidduu jiru akkamiin dhiphisuun danda'ama kan jedhu irratti
yaada wal jijjiiruuf ture. Dhimma kanarrattis furmaata ni ta'a jedhamee kan akeekame yaadoti adda addaa dhiyaataniiru. Yaadotaa fi marii guyyaa kana dhiyaatan keessaa tokko dhimma ijaarsa sirna gadaa ilaallatu irratti kan dhiyaate ture. Qophii kana kan dhiyeessan hayyuu Oromoo kan ta'an obbo Olumaa Qubeeti. Qophii keenya har'aa keessatti barumsuma guyyaa kana isaan hawaasaaf kennanii turan isiniif dhiyeessina. Obbo Olumaan barumsa isaanii kan jalqaban sirna gadaa ijaaruu keessatti umuriin xiqqaan yookaan duwwaarraa kaasee amma 8tti kan jiru dhaloota Dabballee jedhamu akka of keessaa qabu himan. Dabballeen ijoollee haga umuriin isaanii 8 ta'an kan walitti qabatee hojii fi beekumsa sanaan walgitu akka argatanitti gadaan akka ijaare nutti himan. Ittaanee sadarkaa lammaffaatti kan jiru itti makoon akkuma duraan jedhe waggaa 8-16tti akkuma Dabballee sana guddin jabin beekumsi hubannoon rabbitti itti guuraa jedha. Caalaatti guddatu caalaatti waa hundumaa hubatu naannoo isaanii kana rabbis hin kennaaf. Kana qofaa miti gaa isa Dabballeetti yoon isin deebise tapha keessa baratuu isiniin jedheera. Hibboon jira, mammaaksi jira, duriin jira, kanaan taphachiisu. Yoo itti makootti dhufne itti makoo amma Dabballee irraa kaasee waan hundumaa waan itti guura jenneera. Kan akkanaa hubattan waan hundumaatti guura rabbi gaafa dhalatee jalqabee jechuudha. Egaa amma foolleen itti makoo biran darbe itti makoon amma dirqama qaba. Dabballee irraa amma innaa ol guddatu dirqama qaba. Dirqamni waan umurii isaatiif ta'u shaakala. Fakkeenyaaf seenaa, aadaa barachuu qaba. Amma akka taphaatti akka Dabballee sanatti utuu hin ta'in umuriin isaa waan jabaachaa dhufeef barnoota kennamaaf jechuudha. Dirqamni biraan muuxannoo kan kana kennan immoo warra ganana jiran wanni keessan ilaaluu dandeessu. Warri yuuba tokko hamma arfaffaatti isaan kun hunduu hojiin isaanii amma gaafa lubbuun isaanii jiraatanitti gara namatti kennu. Akkuma rabbii waan hundumaa kennuufi waan hundumaa rabbiin kennaaf jenneerra humna yaada beekumsa isarratti immoo warri gadaa booda yuubonni akka jiranitti atteeshinii isaanii warra foollee, qondaala, raaba isaan kana hiratanii wajjin deemanii yeroo yeroon hordofanii muuxannoo isaanii kennuuf. Kan rabbi dabaluufi immoo isaanis muuxannoo isa qaban sana garanatti dabarsaa deemu amma dhumaatti. Egaa itti makoon kana fakkaata. Foolleenis akkasuma garaagarummaa umriiti malee akkuma jabina isaaniitti dirqamni itti kennama. Garaagarummaa dirqama fakkeenyaaf itti makoon dirqamni kennamuufi barachuudha. Muuxannoo kennamuufi sirriitti hordofuu qaba. Seenaa jiru baruu qaba. Kanaaf kan foollee akkuma sanaa ta'e rabbi irra tuula. Uummanni warri manguddoos immoo itti dabarsu seenaa, aadaa kana hunda barsiisu jechuudha. Kana biratti hojii isaan ilaallatu hojjetu. Fakkeenyaaf amma itti makoon duulli guguddaa itti makoon ilaallatu. Foollee garuu yoo dirqamni jiraate foolleen duuluullee danda'a. Yoo duulullee jiru ta'e loon bobbaasee bineensa irraa tiksee
kana hunda hojjechuu qaba jechuudha. Akkuma beekamu gaa itti makoon taphanni taphatu keessaa tokko farda. Dhalatee waggaa 16 guutu jechuun gara fuulleetti naaca'u fardi bitamaa fi dirqama kun yoo warrillee bituu fi baatan lammiitu bitaa. Akkasitti egaa waan humna ta'u waan humna isa taasisu waan baay'ee shaakala. Egaa Oromoon gara caalu gadaa kan ijaareef kanaaf jechuudha. Ofirraa diina ofirraa ittisuu, lammii irraa ittisuu, biyya irraa ittisuu, sadarkaa foolleen naa ga'u kana jalqaba. Muuxannoo aadaa seenaa sirriitti barata gaa foollee nama. Kana biratti immoo waan qaamni jabeessu dirqama isaati foollee. Sana booda gaa qondaala. Foolleen Booranatti gaammee guguddaa jedhama. Tokkuma foollee jechuunii fi gaammee guguddaa jechuun tokkuma. Haala kanaan egaa amma gara qondaalaatti ce'u. Qondaalli amma ittuma dabalaa deema jechuudha. Waan isaan baratanis seenaan isaas akkuma umuriin isaanii bilchaataa deemu, aadaan isaan baratanis, seenaan isaan baratanis, muuxannoon isaan argatanis, muuxannoon isaaniif kennamus akkuma sanaatti akkuma umurii isaanii dabalee deemutti dabalaa deema jechuudha. Kanaaf amma yoo Booranatti argitan itti makoo mucaanuma xiqqaasaatu waa'ee seenaa akka gaariitti ibsa. Waa'ee aadaa yoo gaafatan akka gaariitti ibsa. Itti makoonu kan foollee kan qondaalaa gaaffiyyuu qaba. Abbaa fedhe barsiisuu danda'a. Maaliif muuxannoon kennamaafii ture kaa. Akkasitti gaa qondaala sadarkaa qondaalaa ga'ama. Achi raabaadoriin wanni dhaaf qophaa'a. Bulchiinsaaf qophaa'a. Garuu yoo wanni fakkeenyaaf yoo haalli hammaatee duulli jiraate mataa ta'ee kan duulchisus kan duulus isa raabaadorii. Yoo raabaadoriin diina ofirraa deebisuu danda'a ta'e diina ofirraa deebisuu qofaa miti lammii tiksuun rakkoo furuun amma raabaadorii irra jira. Yoo raabaadoriin hin danda'u ta'e kan isa duuba jirutu itti dabalama. Amma foolleetti deemuu danda'a. Itti makoon hin dabalamu. Kana jechuun egaa biyyuma jechuudha. Qeerroo amma jennu kana isa kam keessatti akka ramadanne. Qeerroon amma raabaadoriin fuudhuu danda'a. Hin eeyyamamaa. Kanaafuu fuudhuus danda'a, dhalchuus danda'a. Kanaachi sanaa gadi kan jiru ni eeyyamamu. Fakkeenyaaf yoo wanni itti deebine qondaalatti yoo deebine dhalchuu danda'a, garuu fuudhuu hin danda'u. Yoo dhalchayyuu munni hin guddisu. Waata warri jedhaman jiru. Warri ijoollee warra dhalatan kan isaan guddisu qobaatti ijaarrateera Oromoo. Kanaaf kuusaan yookiin qondaalli hin fuudhu, foolleenis hin fuudhu. Akka carraa garuu yoo jarri kun lamaan yoo ilmaan argatan iddootti guddisu. Instituushinii jabaa qaba ture jechuudha Oromoon. Dirqama kan hundumaa bahaa jechaadha hawaasichi. Kanaaf qondaan lamman fuudhaa, mana godhataa, ilmoo isaas isuma guddifataa, raabaadorii. Sana booda gaa amma waggaa 8 kun wagguma 8. Waggaa 8 booda gadaatu dhufa. Gadaa jechuun egaa amma hin duulchisa, hin ajaja malee ajajaa waraanaati. Yookiin waan ta'uu qabu
bulchiinsas ta'ee waan hundumaa amma isa harkatti gala. Rakkoo furuun, biyya tiksuun, waan barbaachisaa ta'e hunda gochuun karaa bulchiinsaa waggaa 40 dura kun Oromoo kamiyyuu kennamu. Gadaa qofaan malee warra waggaa 40 guute. Isaan kun bulchiinsa irratti bobba'u jechuudha. Sana booda yuuba tokkoffaa ta'a. Waggaa 48 booda yuuba tokkoffaa ta'a. Yuubni tokkoffaa kun gorsaa abbaa gadaati yookiin egaa abbaan gadaa tokko warri waliin jiran hundiyyuu muuxannoo waan qaban seenaa barsiisuu, aadaa barsiisuu keessattuu yuubni tokkoffaa abbaa gadaa biraan deema. Isaantu gorsa jechuudha. Amma gorsituu ta'uudha. Abbaa gadaatti aangoo waan jiru hundumaa abbaa gadaatti kennan gorsaa wajjin. Waan irrate ani iddoo kana gaheera ati immoo iddoo kanaan gahe. Ani waggaa 8 guutuu yoo dabaleeras ta'e akkas dabaleera. Ana jalaa immoo dadhabe akkasitti na jalaa hir'ateera. Iddoo hir'ateetti itti guutu. Jedheetu walitti dhaamanii akkanattiin gadaatti kenna. Gadaatti kenneen taa'uudha. Duukaa deemaa, hin hordofaa, hin gorsaa. Isa kana gaannama Oromoonni edda gadaan jala laaffate gorsa walirraa fudhachuun hafee eenyuun gorsaanuu walii isaa wallaalamee rakkoo keessa kan buune kan nu buuse kan. Eenyuun dirqama gaa kun wanniidha. Umuriidhumatu waaqumatu nama uumu akkanatti nama uumu. Jalqabaa hamma dhumaatti jechuudha. Isa kana uumama irratti hundaa'ee Oromoon of ijaare. Akka gaariitti. Of ijaaree hunduu dirqama qaba jechuudha. Dirqamni yuuba tokkoffaa abbaa gadaa isatti kenne sana hordofuu, iddoo barbaachisaa ta'etti raabaa dooriillee gorsuu akkanatti hin deema jechuudha. Yuubni lammaffaas akkasuma. Garuu amma dirqama yuub tokkoffaa qabu sanan qabu. Amma akkuma humni isaa laafaa deemu dirqamni isaas laafaa deemu. Garuu isaan kaan isaa warra asii ol guddataa deeman sana biraan hafan waan fedhe maan ta'an iddoo barbaachisaa ta'etti dirqama isaanii ba'u. Yuubni tokkoffaa lammaffaanis jechuudha. Sadaffaanis akkasuma. Amma yuuba arfaffaatti yookiin amma gadamoojii jechuun waggaa 80 ol. Yuubi arfaffaa immoo 64 sadaffaan arfaffaan 72 hamma 80 amma sanatti dirqama qaba. Egaa sana booda gadamoojiin dirqama qaba. Akkuma dabballoota sana kunuunfama. Iddoo barbaachisaa ta'etti illee waan isarraa inni fudhateen dabarre akka inni fudhateen dabarre wanti isa bira jiru yoo jiraate namni hundi wal qixa miti. Waggaa 80 booda dirqama qabu garuu iddoo barbaachisaa ta'etti hin waamama waan barbaachisu ni miti. Egaa akkanattiin of ijaare Oromoon jechuudha. Gadaa jechuun kana anamma ijaarsa isaa qofaan hime malee inni keessa seenanii maaltu godhama sadarkaalee kanatti maaltu jira isa jedhu hunda himee waliin hin ga'u. Garuu hammuma tokko yaada akkasii qabaachuu akkasittiin ijaaramu Oromoo maaliif gadaa leellisu hundumaa sirna keenya sirna durii sirna gadaa jedhu namni piraaktikal godhu immoo hin jiru. Garuu amma rabbii fi qeerroodha galatu isuma kaleessaa kanan dhagaa Jimmaa fi Lubbaaboor keessatti abbaan gadaa muudame kan nama gammachiisu. Yoo akkas piraaktikal ta'e dhuguma gadaa keessaa gadaa dur ijaarame kana keessa waan yaraan hin dhabamaa hin jennu. Garuu jabina isaa fudhannee dadhabbina isaa immoo dhiisuu hin dandeenye. Haala baraa wajjin wanti nu dirqisiisu hin jiru. Kuni amma tokkummaa inni kaanii sirbaa inni kaanii aadataa tokkummaan kun kan dhufu
yoo akkanatti wal jala ijaaraman dargaggeessi waan godhu eega beeke manguddoonoo akkatti muuxannoo gorsa barnoota aadaa dabarsu dirqama ofii barraan wanti nama dhibu tokko illee hin jiru waan waliin hin deemnes immoo hin jiru kanaaf egaa ijaarsi sirni gadaa kana fakkaata waan xiqqoo waan isinitti moo jiraate hundumti isaa ane gadaa sirna gadaa yeroon Boorana ture gadaa Gujii keessa yeroo isaan sermonii geggeeffatan yeroo sanan arge isarraayis ka'eeni waan kana maal akka hojjetan keessa bultii 13 waliin ture yuumni asoo maal hojjettaa isaan kun dabbalee dhanti asoo maal hojjettaa as keessaa jennee gaafan dirqaman qaba ijoollee kana hordofee barsiisee gammachiisee wanni gochuun qaba dirqamanatti kennamee jira lama sadii har'a yoo nam lama achi keessatti argitan borummoo nama biraa yuubota keessa jechuudha akkasittiin hundi isaaniiyyuu sadarkaa isaaniitti yuubonni ramadamee jiru kuni practical ammayyuu jira jechuudha amma Gujii Boorana keessa akka gaariitti jira hin dagatamne hin diigamne jechuudha iddoo kaanitti alaaffatu malee tokko kana kan biraa immoo yeroo sermonii fakkeenyaaf abbaan gadaa waggaa 8 sana keessa waan godhu qaba sermoniinuu adda addaa jira dhumarratti innaa abbaan gadaa aangoo kennu ka'u hundumtuu dabballeen illee achitti argama wanni ijaarratu qacaa jedhu godoo ijaarrataniitu hundi isaaniiyyuu achitti argamu ennaa abbaan gadaa gara yuubaa tokkoffaatti darbu dabbaloonis akkasumas akkasitti darbu walitti kenna sermonii mataa isaanii qabu akkasitti walitti dabarsu wanni guddaatu jira jechuudha kabaja fi ayyaaneffannaa guddaatu jira baay'ee nama gammachiisa isaanis itti gammadu akkasitti marsaa sanarraa gadamoojiin inni dhumaa jechuudha isaan keessaa namoota gadamoojiitti na darban egaa isa kaan hunduma isaa dubbachuu hin danda'u gadamoojiin naqe dabballee irraa ka'een gadamoojiitti as darba gadamoojiin sermonii addaa qaba badhaasayyuu qaba namni bineensa ajjeese namni diina ajjeese wanni isaa sana keessatti jireenya isaa kana keessatti yoo xiqqaate namni namallee ajjeesan hin jedhamu garuu yoo nama waamuma tokko yoo ajjeese badhaasa qaba yookiin immoo bara gadaasaa sana waan cimaa hojjete yookiin muuxannoo amma dabarsu kana yoo gaariitti warra kaan caalaa yoo dabarse kun hundumtuu himameefiitu badhaasa addaatu godhamaaf bakka hawaasni baay'een argametti jechuudha egaa akkanaa ijaarsa sirna gadaa irratti kanuma galatoomaa. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.